Afe Promoter Media. Olika dingilfa, olika dingilfa, olika dingilfa. Goota baddaasa yoo dhabne wayyo. Dambiko Elame Dambiko inni har'a qaroo keenyaati inni qajoo galaafate beekaa dhaloota qaroo inni awwaalaaf laate inni kichuu kee ciree akka margaaf agadaa inni qe'ee kee godhe qe'ee boo'ichaaf gaddaa duguugee sifixa achi quufee sin dhiisu nyaapni waraabu quufe jedhee boqotee ciise seetaa itti urgaa'aa raqni hayyuun isaanii nafu beekaaniif wallaalaani haadha abbaa fi ilmoo wal cinatti awwaaltanii isa kaan jiraa dhabdan kaan reeffa sin dhowwatan biyyi nagaan jiraata kophaatti sin qooddata duuti durumaa jira bara kaan bara qaataa kun qaroo jaamsuu taate isheen kun ijibbaata argaa makee jibbanii si fixuufi fakkaata maal taatee teessa leeqaa maaliif callistatum qe'ee kee bara meeqaa ilmaan kee irratti dhume ajjeesuuf sitti duulu jiraachuuf falmadhume maaliif callista laaloo maaliif teessa yaasayyoo imimmaan keetu arguu yoo callisees waaqayyo mana isaa baroon lixii waaqa harkaa guca buti toora hoomaa diina kee walakkaa isaanii lixii guca biddaan rukuti roorrootu si barsiise sirriitti beekta tooftaa wallaalaa mucaa keetiin beekaa ishee waliin dhoofta ala baatee falmannaan alatti si ajjeese callistees mana teenyaan gadi fuudhee si ajjeese du'i kee erga loolle egaa hin du'in teessee bakka dirribee jifaar bakka eebbisaa bu'e maqaa gaarii tolfadhu du'a gameessaa du'e kunoo akka qajeelaa utuu dhugaa labsituu utuu dhaloota qartuu lubbuun kee haa dabartu du'a hamtuu kaleessaa akka biraanee maammoo ishee utuu ciniinfattuu diinni itti taate raammoo ishee utuu hin of galiin irbaata boollaa taate seenaa taasista tarii yoo tokkummaadhaan kaate ati hortee olii qaati lollaan diinaaf gamsiiste akkatti jiraatan miti akkatti du'an iyyuu sicha addunyaa barsiifte haxaawwadhu imimmaan kee boosseetta bara meeqaa dachaafadhu ilmaan kee ijoollee baddaa leeqaa bookkisi leenca ta'e walaliyyaa biidhaadadhu qusadhu imimmaan kee bilisummaaf kaawwadhu qajeelaa gameessa koo qaroo walaliin caalu siin dhaadata sabni kee boo'ichaan sinawwaa barreessaan Gammachuu Tsaggaayee Firrisaati kan dubbise ana Afe Promoter Media.